mata dureen dubbachuu barbaadu har'a siif yaadni Waaqayyo qobaadha. Mee yaadni Waaqayyo qobaadha jedhaa yaakaati. Harka kee mirgaa achi ol kaas ofirratti raaji. Yaa Waaqayyo jedhaa yaati. Yaadni koo akka yaada keeti mitidha. Yaada Waaqayyo argachuu hin barbaadda. Jedhaa ka waan sitti mee ish. Waan maal godhe? Waan sitti mee ish. Sitti meera ishi bakka waatiraan jette ta'u. Waan Waaqayyo jedhetu sirriidha jennee fudhachuu qabna yaada Waaqayyo baruudhaaf. Lammaffaa yaada Waaqayyo baruudhaaf amanamuu qabna. Taammaanyinat. Lamaan ለእግዚአብሔር አመናሙ ፈሪሶኒ ጎፍታ ኢየሱስቲ ጋፊ ኢሳን ካሰን ዋኤ ጃማ tokkooti. Jaamaan kun mucaa jaamaan kun gara haadhasaa keessatti cubbuu godhee haadhaaf abbaasaa cubbuu godhee kanaaf jaamaa ta'e dhalatee jedhama. Innaani waan takka isheen garaatti yaannetti Yesuus maayidhee isa fayyisuudhaaf ulfinni Waaqayyo akka mul'atuuf malee cubbuun godhe ለሱ መዳን እግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ jarri maal barbaade sababa cubbuutiif jaamaa ta'e nuyi akka jenna abbaa koo faadha koo cubbuu gochaa ture kan saaniin naalee kan namni makiinaa dhaala namni lafa dhaala namni hundee bunaa dhaala ati cubbuu warraa dhaalta hinjiru macaafarra dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulleesseeraayidha. Macaafa qulqulluu kana keessaa dhaggeeffadha. Namni aanaa maseena godhe Waaqayyoodha. Eenyuun aanaa kan maseena godhe Waaqayyoodha jedha. Garuu abbaan manaa ishee alqinaan baay'ee jaallata abbaan manaa ishee. Garuu Waaqayyotu maseena godhe jedha. Ilaalaa ka erga Waaqayyo maseena godhe dooktarii maal godhe? Erga Waaqayyo maseena godhe maal godhe? Annaan akkas jette isa maseena godhe kaatti naqee haasa'a. Warra haasa'u dhuftan warri barbaadan yaanni Waaqayyo siif qobaadha. እሱ የከፈተ ማንም እሱ የዘጋ ደግሞ ማንም አይከፍትም። የሞቅ ኢሰኒ ጩፍ ኤኙ በኑ እንደንደው ኢሰኒ በኔ ሞ ጩፍ እንደንደው ቤካ ያደ Waaqayዮ ቆባል ዋንስ ያደር ያድ Waaqayyo ሄሎ ነምነ ረፎ ያፈዩ በርባድ ሲዲሱ እንደንደው ሲያጀሱ እንደንደው ፈዩ ዱዋ ሲብ ያድ Waaqayyo ሲፍራቹ ሲና አሜጀራ ያካት የሮዲ ሆቲ ጀነራጂን ማኪና ቢታይደ እንጅሩ yeroo dhiyootti biyya kana keessaa baatee deemtaadha. Hinjiru waan barbaade sirratti raawwata Yesuus. Hojii ergamootaa boqonnaa sadiin dubbise na dhaggeeffadhaa. Gaafa tokko Phexrosiif Yohaannis yeroo kadhataa waaree booda inni saayitii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee namni tokko achi ture. Inni guyyaatti baatamee dhufee balbala mana qulqullummaa isa jedhamu isa dura hin ta'a ture. warra mana qulqullummaa dhaqan irraa soorii in kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis mana qulqullummaatti akka ol dhufan argee horii isaan kadhate. Maal kadhate namichi? Maal kadhate jedhe? Horii isaan kadhate. Namichi maal barbaada? Saantii barbaada. Naggaadeen as keessarta barataan barsiisaan tajaajilaan wattaaddar kamiyyuu as keessarta obboleessoo ergaan si qabar. Fudhachuun dhimma keeti dubbachuun dirqama kooti. Yaanni Waaqayyo isatti yaaddee yaadu. Namichi kun maaliif mana qulqullummaa ol illinnee waan lamatu isa daangeessa. Tokko seera Musee keessatti namoonni akaala godoloo yookiis rakkina qaamaa qaban ol hin galan. Lama yoo ol galee kadhate iyyuu damoosa ji'aan qabu baatanii fidu. Baatanii fidanis biddeen hin kennaniif. Waaqayyo akkasiin jedhaan akka toof dandeessuuf gatiitti namarraan si buusa. Nama lama tameen jedhe akka toof dandeessuuf hirdaataarraan si buusa. Kanaan namichi kun amma raacii hin qabutti warra cherchii dhaqanirraa saantima funaannachuu. Phexros Yohaannisiin arge. Jarreettan kun hojii isaanii hin beekun garuu nama akka isaan ta'an beeka. Boloota korduun jedhe isaanis. Innaan Phexros maal jedhe nuyi warqee hin qabnu birrii hin qabnu waan qabnu garuu siif laannadhe namichi maal barbaadu waan qabnu hin barbaadu. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ስፓልት ላይ ይመጣል አይልም ግን መንገድ አለ ይላል። Waaqayyo ስፓልት ረዱፋን ጅሩ ገሩ ከራ ቀባይ ከራ ቀባይ inni jedhu kun አይታወቅም ማለት ቸርቺ keenya ሲንገልተን inni gaafa dhufu barbaade maandisa kana dhufatuun ta'in ofiisaati of danda'e nama lamaaf ergaadha karaatiin beenne cabsee sii gala.
dubartittii waggaa 10 dhiigni ishee dhangalee erga qabeenyaa ishee fixxee fayyite ammas rakkattuudha beeka tu qabeenyaa ishee jiraate ammas fayyite waan nyaattu hin qabdu beeka fixxeetti kamana qorichaatti qooda fayyutti ammaannaan ammas adhumaa dhaqeen shaasharoo yaasaatu qaa'ette kottu isa jalqabaa godhi isa jalqabaa yoo goote sii gaariidha ameen jedhaa yaa kaate namittiin kun yeroo namni fuudhu naafa yeroo namni qotatu naafa yeroo namni baratu naafa yeroo namni mana qulqullummaa toltu naafa yeroo namni kilaasii dhaqu naafa har'a ergaa sii dhufe yaanni koo sii xumuramaa'edha jedheetu erga jedhee booda ka'ee dhaabate akka inni ka'ee dhaabatuuf harka qabe dhaabateetu hin dhaabate gulubii isaa jabaateedha dhaabateetu dhaabbachuun deemsa miti nama cina keetti dhaabbachuun deemsa miti hin dhaabbatee jedha sadaffaa irratti hin utaale zallale utaalu namas deemsa miti teesti madrag anatu ka'ee anaay dhuguma namicha kanaa jedhama hin utaale teesti madrag anatu dhaabatee harka kee achi ol kaasi jireenya kee irraa kaaftee mi'eeffattee ilaalta ከነሱ ጋር ወደ ቤተ መቅደስ ገባው ከማን ጋር ከነሱ ጋር ወሪኒ ወጅን ገሌ ኩን ኤኙዳ ኤርገማ ጴጥሮስ ፈዩሳ ወረይሰ ገርጋረን ባታንቱ አርግ ከነዱ ሲፍ ከነማ በርባዳ ይነርገቱ እንጀኔ መጫም ታዳማ ረፍተረ ኡቱማ ጅሬኝ ከኛ ኩን እንጅጅረሚን ጅሩን ከኛ ኩን እንጅጅረሚን ኡቱ ወልዳ ከሰተኙ በዳይራ የመጨረሻ ዘመን ነው ባየ ነገር መደን ኩን አሲፈቸ ዲሜቱ ንገለቴፈቱ አርገን ዋንሳፍ ጎደም ቤኩ ሂፈጀጀኒ ክራጀፈተኒ እንታን ዋይ ነምቸ ከናፍ ዋን ለመተ ቶኮ አቺቲ ደባን ነቀኒ ወሪስ ገርጋራን ቡር ነቀኒ አቺ ሲደቡ ወሩምቲ ሲገርጋራን አቺ ሲደቡ ለማፋ ገቲቲ ደማራ ደባን የሮንዱማ ባተሜ ደቃ የሰራ ደባን እንጂ ቶኮ በልበለ ዱራ ደባን ለማ ገቲቲ ደማራ ደባን ዮሐንስ በቆና ሸንሸንራ ፈዩና ምቲ ወጋ ሶዶሚ ሰደሰና ዱቢ ካሴ ዱኩሚሳ ዱቢን ካብኒ ባ ፈዩሳ ዱቢ ካሴ ኢየሱስ ደቄቱ ወጋ ዴራ አመነጋው ማሊፈስቴ ሳይዴን ማል ኢየሱስኖ ኡምና ሲንቀቡ ፍራ ሲንቀቡ እሺ ኡቱን ትረከዱን ቢራን ከሰና ጀላል ታይዴን ኤጋ አማ ሄደናን ኡምና ፍራስ ዋንዱ ባዲሲቴ አልጋ ከባታ ዱቲ ከይ አልጋ እንተ ቸክሞ ሂደዴ ጉያሱን ጉያ ማይቶሬ የሰንበት ቀን ነበር ሴራ ወረ ጀራ ይዶታ ከነ ከሰቲሞ ጉያ ሰንበታ ዋለፋን ካሰን ነሚቲ በልበለ ወልዳ ደርቡረት ስሬሽ ባተተ ከባ ያዚ ከባ ማይኔት ነሚቲ ሴራ ከነረቲ ጉያ ሰንበታ ዋለፋን ካሰን ሞል ገባቴ ዲምታይ አኖ ዱኩተ ዲዩ ሴራ ከሰን ነምቤካት ጪሴዩ አኔት ጪሴር መቲ ጪሴት ተካሽ ባሪን ታኔት ማርያረናን yoo dhiira taatan jette namichi na feese dhufaa jira jette laagaa saatiraa daalaa dhiyaas yoo dhuguma dandeessu taatan jette dhufaa jira gaafadhaa jette malee jettee dubara dabartee man keessaan qabu booko mana kottan gala naagulaa saakiraa jiyaas bor inaaftuu keetu fayyuu kee argaa maaliif fayyu dhukkubni waggaa 38 ciise hin gargaarra jedhanii maaliif dubbiin kaafne fayyuun saama dubbii kaasa hoyyaa tuffattu kun nama baay'eetti gaddaba utuu balballi kee cufame utuu ati baddee utuu sii bo'anii gaarii yaanni waaqayyoo yaada keerra adda hinduuta jedhee namisitti himuu danda'a sin qaba sinidha sin rakkisaa noo waaqayyoon jennee taanaan eenyuu sitti bu'uu hin danda'u yaada waaqayyooti kan namichi gatiitti namaarratti warri cherchiidha ba'an yoolee namicha tam gootee dhuftanii warra waldaan nanneetu gatiitti namaarra dhabanii wal gaafatanii eessa keessa waaqayyoon sodaatanii nama lubbuu qabu maa bineensa nyaachiftu jedhanii wal gaafannaan lakkii ganneen dhufneette warri cherchiidha yaatu attam ta'ere of danda'ee deemee dhufaa jira mul'atan sitti mee waa of dandeessee borgitarii akee jiraata maal ta'e dhufaa jira
ራሱን ችሎ እየመጣ እኮ ነው። እንዴት በቃ ተነሳ ከሄጃጄ ጀተቦር ሰዳባቱ ከራደ በርሳ ነመደወቱ የሮሁም ነኮ ሰኛቻ ቱሬ ኢየሱስ ዱበና ነዱራ ኩፌ ኤኙ ሁደቲ ዱራኮ ከናበቱ ጋራ ጀባናና ድሬ ወልቂጤን ታታ ሰገሌ ዱፌ harka waaqayyo gooftaa macaatu sirratti dhufe dirree gaarri dura koo ture jabaadha jedhe haleluuyaa akkas godhati yaada waaqayyo eeguudhaaf rakkataa taane malee yaada waaqayyo eeguudhaaf raatuu taane malee yaada waaqayyo eeguudhaaf miilla namaa jala teenye malee burraannee sirbinee fudhachuu hin dandeenya nus yaada waaqayyo amma biyya kana keessatti yoo qallanne bashtanyaa yoo furdanne tibiitanyaa yoo dubbanne maraatu yoo caljenne raatu biyya kana keessatti xinnoon maatii waa dubbattee jennaan qabaa jedhu in dubbatanii taa'achuma Yaaqoobi akka garaa haadha isaatii keessaa ba'eef ambaasaadarii ta'a gaafa garaa haadha isaa keessa jiru kakuu dhagee gaafa tokko koshinaa sararatan nyaata sii galaa waan hin jedhu obboleessa isaa isa kakuu hin qabneetu iddoo gaarii argate jalqaba kee miti dhumni kee bareedu maallaqa isheenan jalqaba kee miti dhumni kee bareedu waan sadii akkas hin goonin isinitti maqamuu hin danda'e tokko nama tokko raja keessan hin kaatina gaafa namichi baddu lama waan argattaniif of hin jajina isa sii kenneen of jaji bira deebi'u sheemma waan argattaniin of hin jajina isa siif kenneen of jaji የሚመካ ለእግዚአብሔር ይመካ ufjajuun kan ta'u sagalee waaqayyoon of ajaju namoonni baay'ee ma ufjaju sadaffaan bor waan raawwatuuf dhugaa deggeri hammamennaa baay'ee ta'uu somni dhugaa moo yaadni waaqayyo akka yaada kooti biti jedha siya sadi irra deebi'aa jira kiristaanni kana baruun dirqama isaati yeroo baay'ee amma namni baay'een jijjiiruu barbaada yaada waaqayyo jijjiiramu waaqayyo ani macaafa qulqulluu keessa kan tole hammam cubbuu dogoggorannaa goote waan sitti dubbate waaqayyo cubbuu kee ta'een jijjiiru issi misaale fakkeenya Abrahaamin irraa mucaarashi maan aggaa irraa mucaarashi ta'ee sina daba jedhee Yisihaaqiin dhoowwan waan Abrahaam yaadu miti waan waaqayyo yaadu baay'ee keenya waan nuu galu ni takan gara koo ilaalaa fuulli keessan haifu deebitanii qaaniidhaan gara sooressaa ilaaltee batalay amma sooressaa yoo biyya Itoophiyaa keessa nama paawurii kan qabu Yesuusii miti wangeela miti raajiidha gara raajii ilaalaa kan jedhu hin jiru raajii ergeen jedhu qaalullaa kee fawwasaachuu kama karaa hullu aadaanaachuu ilaala tajaajilaan gadama tajaajilaan paappaasii Itoophiyaa ta'e atirraa jamitee naa ta'e na duukaan bu'ina namni na duukaa bu'een bada Yesuusin duukaa bu'a mantoota raajotaan ta'ina yaadni waaqayyoo inni gara biraan maaliif yaada namaatti adda ta'e naa ta'e beektu jedhan tuu yaada namaa deggeree waaqayyoo waaqan ta'u amma Yesuus Kiristoos hin fannifame kan fannise eenyudha namoota fannisan kana jechuu hin danda'a hin jijjiire yaada isaa waan gootan hin beektan jedhe garuu warri fannisan beektoota saraawwattoota gurguddaa shalaqaadha amma talaqaa fannise jedhattu himtu waan gootu hin beektu jedhee isaan jabaadhaan si wallaaloodha cimoodhaan buu cimini keessa maayini si waan gootan hin beektan jedhe fannoo irra taa'e isa yoo hattuu gidduu taa'e waaqattuu gidduu taa'e yaada yeroo baay'ee waaqayyo gara isa miidhamaati ergaa kee dubbadhe maaliif jette naata warri si miidhan baay'ee waan ta'eef gara isa miidhamaati waaqayyo namichi fayyuu barbaada moo birrii barbaada in fayyee moo birrii argate birrii barbaadus gaarii garuu barbaada hin argamu birriin hojjetanii malee hojjedhaa dara hin taa'inaa mee namni hojii barbaada isiniin kadhadha yes jilbeenfadhee waa jedha torban kun jiraattu hojjettee akka jiraattuuf isa akka galateeffatuuf balbaloonni hojii sii banameera yeroo dhiyootti baankii saamee sii kennu hin qabu yeroo dhiyootti balbala hojii sii babanu adabni waaqayyoo yaada waaqayyooti beektuuni nu adamuun yaada isaati nu adamuun yaada isaati yaada waaqayyooti maaliif yaada ta'etti na adaban na jettan na jaallata taanaan na adaba jaalalli sirrii lafa kanarra jiru jaalala lamatu duwwaadha tokko jaalala waaqayyooti lammaffaan jaalala haadhaaf ilmooti amma fedhannaa ta'e
onni adana bantan jala mucaashite argitu yoolla nattu edeyu waaqayyo sakkasu ani jaalala barbaraan si jaaladheera ku yaada waaqayyooti ani jaalala barbaraan si jaaladheera yaadni waaqayyo yaada gorsa yaadni waaqayyo qabda taanaan jalqaba beelaa ittaansee quufa jalqaba jibbamu ittaansee jaallatamu jalqaba ari'atamu ittaansee barbaadamuun kan keeti ku yaada waaqayyooti hiyyeessa na godhe waaqayyo jenna hiyyeessa singoone waaqayyo maal si godhe waaqayyo na eegnan dhufaa situneenne konkolaataan isaa sagaleen qabu hin uursu silkiin dawwalu hin wacu garuu si dhufa Yesuus korrojaan hin dhufu hannaan hin dhufu ergaan sitti hima guyyaan isaa geenyaan si biran darbu